Congratulations baga gammadan warreen moobaayilii riyaala 60 isin jalaa dhaabbattee fi akkasumas moobaayilii riyaala 30 isin jalaa dhaabbatte aappii ajaa'ibaa kan akka saarokatti dalagu isiniif qabadhee dhufeetin jira. Sana qofaa miti hordoftoota kiyya aappiin kun sim kaardii kamiirrattu firii dalage jechuudha. Unlimited VPN jechuudha. Kanarran isiniif qabadhee dhufe hordoftoota kiyya. Kanaafuu kan isinirraa eegamu hanga dhuma viidiyoo kana qofa isteeppiin isinitti argisiisu yoo hordoftan jechuudha. Karaa salphaa ta'een aappii kana bilaasha dalasiifatu dandeessan jechuudha. Warreen hangammatti mana kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Amma kallattii maaniin karaa aappiitti isin dabarsee egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale moobaayilii riyaala 60 akkasumas moobaayilii riyaala 30 aappiin torban kana isin jalaa dhaabbatee akka jiru hundi keenyayyuu ni beekna jechuudha. Hordoftoonni kiyya sababa daataa dhabuutti onlaayinii irraa na jalaa baduurra jedheetiin hordoftoota kiyya barbaade isiniif qabadhee dhufee jira. Aappii akka ajaa'ibatti dalagu kana hordoftoota kiyya itti fayyadamaan isiniin jedha. Aappileen hordoftoota kiyya kunoo isuma iskiriina irratti argitan kana akkamitti akka inni dalagu immoo waliin ilaalla jechuudha. Bal'inaan keessa seenee hordoftoota kiyya waan isin ajaa'ibu keessaa aappiin kun hordoftoota kiyya sim kaardii kamiirrattu bilaasha dalaga. Moobaayilii irratti bilaasha dalaga, sawaa irratti bilaasha dalaga, salaamii irratti, jaawii irratti, zeenii irratti bilaasha dalagaa jechuudha. Akkasumas moobaayilii riyaala 60 fi 30 illee ni dalaga jechuudha hordoftoota kiyya. Aappii ajaa'ibaati akkamitti akka dalagu isin argisiisa. Yoo duraan qabaattan san ifirraa gubaatii update godhadhaa yookaan haarawamsaa jechuudha aappii kana hordoftoota kiyya. Eessarraa akka buufattanillee aappii kana gara dhumarratti isin argisiisa hordoftoota kiyya eessaa akka buufattan jechuudha. Telegiraama kiyyarraa buufattanii telegiraama kiyya eessaa akka argattan immoo viidiyoo gara dhumarratti na hordofa. Mee oduu isinitti baay'isu isin argisiisa hordoftoota kiyya. Keessa seentu aappii kanaan gadi buufadhee waan qabuuf gadi buufatu nan barbaachisu jechuudha. Irratti hin cuqaase. Egaan hordoftoota kiyya haala kanaan nu bana aappiin amma banutti jira ni eeggannaa jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Akka karaa telegiraama isaanii deemtan isin gaafataa jechuudha. Isin maal gootan hordoftoota kiyya yoo karaa telegiraamaa deemuu barbaadan linkii tana tuttaniituma telegiraama isaanii hidhattanii jechuudha. Yookaan immoo isin haayid bakka jettu tana cuqaastaniituma jechuudha hordoftoota kiyya irraa ooftanii jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan akka kanaan isinii dhufaa jechuudha. Asirratti wanti tokko kan isinitti himuu barbaadu hordoftoota kiyya fakkeenyaaf amma asirratti meeqastii kana yeroo nan tuqe jechuudha. Alaaboota keessa jiru hundaayyuu haala kanaan kan irratti dalagu hundaa'u naafidaa jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti leeyoon gadi bu'ee tuqe jechuudha haala kanaan waan irratti dalagu sawaa zeenii moobaayilii akkasumas hunda akkanaan naafida. Isin akka kanaan isiniif hin fidu. Sababni maali beektu kana update godhuu qabdanii jechuudha. Dirqama wifi yookaan data namarraa shabbakatanii sakandii matakkaaf jechuudha. Tuqaa sadeen kanarra dhuftanii jechuudha. Namoota tokko tokko immoo akkanattuu ni banaaf jechuudha. Yoo isinii banuu baateen isiniin jedhe isiniif galaami hordoftoota kiyya isiniif ifa. Yoo akka kanaan isiniif banuu baate asirratti dhuftanii qasxiis tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokko ni cuqaastu. Sana booda hordoftoota kiyya maal gootu daqiiqaa tokkoof namarraa eega hidhattanii online update bakka jedhu kanarratti bakka nan xiyyaan isin argisiisu kan asirratti cuqaastanii update gootu jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda haala kanaan isinii baa jechuudha. Eega update goone hoo maaltu nuuf hafe ka jettan isin argisiisa. Asirratti ni dhuftu sirriitti kan irratti isiniif dalagu. Astii sanirratti eega cuqaasanii hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufaa jechuudha. Asirratti akkuma argitan hordoftoota kiyya siimii hundarratti ka dalagu isaan lamaan kanaa jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo bakka nan xiyyaan isin argisiisu kanarratti maal jedha all sim firee jedha jechuudha hordoftoota kiyya. Firee tokkoo fi lama jedhee nuuf fida jechuudha hordoftoota kiyya bilaash kan dalagu jechuudha. Meebii warra Itoophiyaa itti dalaguu danda'a jechuudha hordoftoota kiyya. Siimii hundarratti dalaga biyya Saudi Arabiyaa qofa osoo hin taane inni lamaan kun jechuudha hordoftoota kiyya. Shariyaa tokkollee hin filatu hundarratti ni dalagaa jechuudha. Isaan kana lamaan irratti sim kaardii hundarratti dalaga jechuudha. Sawaa, moobaayilii, zeenii, labaara hundarrattuu jechuudha firii dalagaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu hordoftoota kiyya alaabaa tana irraa qayyaroof qastii fuula dura jirtu kanarratti yeroo tokkoof kilii gootuu jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan alaabaan tartiiban nu dhuftii jechuudha. Sirritti kan isiniif dalagu hordoftoota kiyya fakkeenyaaf amma Saudi Arabiyaa ka jedhu kanarrallee yoo keessan jechuudha sirritti dalagaa jechuudha hordoftoota kiyya. Akkuma argitan amma asirratti mallattoo raajifannoo kan natti argisiisu
argisiisu kuni hin dalagne jechuudha argitanii amma asirratti connected ka yoggaa jedhee mallattoo raajifannoo diimaa isinitti argisee dalagaa hin jiru jechuudha hordoftoota kiyya isiniif galeemi amma Saawudii irratti illee ni dalaga alaabaa keessa jirtu kanarratti hundarrattu ni dalagaa jechuudha hordoftoota kiyya garuu ka sirriitti irratti dalagu hordoftoota kiyya Ameerikaa VPN ka jedhu kanarra yoon kaa'ee irraa bu'a malee dafee akka ajaa'ibatti dalagaa jechuudha amma fakkeenyaaf isarra kaa'een jira argitanii amma Ameerikaa irra jira asillee akkuma argitan tokkoffarra jira hordoftoota kiyya firee tokkoffarra jira jechuudha kanaafuu maal gootan asirra gadi buutanii start bakka jedhu kanarratti start gootu Karreefu jala kanatti mallattoo raajifannoo diimaa nutti argisiisu sun connected nuun jedhee jira jechuudha raayitii itti nu rukutee jechuudha hordoftoota kiyya gubbaa kanarratti illee ol deebitan haala ajaa'ibaatiin dalagaa jira hordoftoota kiyya argitanii amma sirritti dalagaa jira jechuudha amma deemnee yuutuubii keessa yoo seenne akka ajaa'ibatti akka inni dalagaa jiru walumaan ilaalla nafaana bu'a waaw kunu argitanii hordoftoota kiyya amma yuutuubii irratti jechuudha akkuma argitan kana yuutuubii argitanii hordoftoota kiyya namuma waayifaa fayyadamu jechuudha bilaasha dalagaa jira jechuudha amma birrii takka keessaan qabu argitanii jirtan hordoftoota kiyya gubbaa kanarratti illee akka isinin shakkineef isinin jedhe gubbaa kanarratti illee yoo ol deebitan huno wanni tokko keessa hin jiru jechuudha hordoftoota kiyya waayifaan hin jiru jechuudha gabaabdumatti daataa fayyadamaa jira bilbila kanarratti jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan hordoftoota kiyya kun akkuma argitan amma ufuma isaatiin bilaasha dalagaa jira jechuudha hordoftoota kiyya yuutuubiin haaluma isin argitan kanaan hordoftoota kiyya yuutuubni illee bilaasha dalagaa jira jechuudha isinillee haaluma kanaan irra kaattu jechuudha akkuma yuutuubaa kanatti sooftiweeriin asirra jiran hundinuu wanni daataan dalagaa hundumtuu jechuudha bilaasha dalagaa jechuudha hordoftoota kiyya tolemee moobaayilii riyaala 60 fi moobaayilii riyaala 30 hoo akkamitti dalasiifanna kan jettanii gaafii isinitti ta'an gammatti na eeggatutti jirtan nan beeka hordoftoota kiyya salphumatti isinitti argisiisa akka kun isiniif tuqamuuf maal gootan stop gootan amma asirratti ni watermarkiin akkana yeroo isinitti dhufee x gootan asumaan akkuma argitan kana x irraa gootan jechuudha haaluma kanaan irraa deebitu waan nama harkisuu miti hordoftoota kiyya tolemee amma kan moobaayiliitiin isinitti argisiisa hordoftoota kiyya gubbaa kanarratti illee wanni beekuu qabdan jechuudha alaabaa kun asuma haa ta'u jechuudha kan birallee fakkeenyaaf moobaayilillee kan sirritti dalaguu jira isallee isin argisiisa hordoftoota kiyya mee amma qastii tanarra tuttanii jechuudha moobaayilii riyaala 60 fi 30 isan akka dalasiifatan isin argisiisa jechuudha hordoftoota kiyya aappii ajaa'ibaati gaa jaawwii kun akkuma argitan hordoftoota kiyya jaawwii firee dalagaa akkasumas labaaraallee firee dalagaa shariyaa siim kaardii salaam jedhamtullee sirriitti dalaga jechuudha firii dalagaa yaaqootillee firii dalagaa hordoftoota kiyya akkuma argitan kan hordoftoota kiyya labaaraallee firii dalaga bilaasha dalaga jechuudha namoonni siim kaardii labaaraa qabdanillee bilaasha dalagaa jechuudha hordoftoota kiyya tolemee moobaayiliin isin argisiisan amma hordoftoota kiyya asirratti yeroo gadi buutan hordoftoota kiyya haala kanaan moobaayilii daraaddaree tokko lama jedhee hanga lakkoofsa meeqatti isinii fidaa jechuudha hordoftoota kiyya isin amma hordoftoota kiyya kan tokkoffaa kanarrallee moobaayilii riyaala 25 namni qabdan kan 60 namni qabdan jechuudha sirriitti isiniif dalaga jechuudha hordoftoota kiyya hundinuu jechuudha amma aappii amma yeroo ammaa kanatti dalagaa jiru keessaa isni kun aappii tokkoffaarra jiru jechuudha hordoftoota kiyya sadarkaa tokkoffaarra kan jiru jechuudha aappiin kun hordoftoota kiyya kanaafuu jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan itti fayyadama iddoo isin jirtantu murteessaadha jechuudha hordoftoota kiyya yeroo kana isiniin jedhu daataan isin bira jirtan yoo dadhabaa ta'e dafee isinii dalaguu dhabuu mala yoo daataan keessan yookaan connection isin bira jiru baay'ee jabaa ta'e jechuudha sirriitti isiniif dalaga jechuudha hordoftoota kiyya yoo kanarratti illee ni dalaga kanarratti illee ni dalaga kanarratti illee ni dalaga moobaayilii riyaala 60 jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha dalasiifatanii jechuudha moobaayilii riyaala 30 illee hordoftoota kiyya haala kanaan kunoo isinii fidaa jechuudha hordoftoota kiyya asirratti gadi buutanii moobaayilii riyaala 30 illee kunoo kanaa fi kanarratti isiniif dalagaa jechuudha lamaan kanarratti sirriitti dalaga jechuudha moobaayilii riyaala 30 illee warreen aappiin isin jalaa dhaabbatee jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan dalasiifattuu jechuudha hordoftoota kiyya sirriitti dalagaa namas gatii moobaayilii keessan qabneef malee silaa irra kaayadheen isin argisiisa hordoftoota kiyya garuu immoo ka hiriyyaa kiyyaattu na bira jira irratti cheek godheetiin hordoftoota kiyya akka ajaa'ibatti akka inni dalagu adda baafadheetiin asirratti isiniif fide yeroo moobaayilii fayyadamtan alaabaa kana kam akka fayyadamtaniin isin argisiisa kana kan fayyadamtaniif immoo warreen bilaasha fayyadamtan hundumtuu jechuudha alaabaa kanuma fayyadamtan kan barbaadan irra kaatan ni dalaga garuu kan jabaatee sirriitti isiniif dalagu kana jechuuf malee alaabaa hundarrattuu ni dalagaa jechuudha hordoftoota kiyya mee amma moobaayilii riyaala 30 fi riyaala 60 yeroo dalasiifannu alaabaa kamirra kaayyannaadha amma qastii kana ni tunnaa jechuudha qastii fuuldura jirtu kana yeroo irratti cuqaasne haala kanaan nu fidaa jechuudha hordoftoota kiyya warreen moobaayilii keessaa
qabdan jechuudha riyaala 60 fi riyaala 30 hidhattan asirra gabbuutanii akkuma argitan kan hordoftoota kiyya lamaan kanarra kaayattu jechuudha isa dhumarra jiru kan hordoftoota kiyya isa kanarra kaayattu jechuudha hordoftoota kiyya anama fakkeenyaaf keessaan qabu malee isarratti yeroon cuqaase haala kanaan naa dhufa istaarti bakka jettu tananii cuqaastanii kallatti maan isiniif dalagaa jechuudha hordoftoota kiyya asirratti illee yeroo gadi buutan sa'a argattu jechuudha hordoftoota kiyya sa'a fakkeenyaaf asirratti sa'a dheereffatuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya akkam gootanii dheereffatanii asirratti kunoo add time isiniin jedha taayimii yookaan sa'a add godhi isin jedha hordoftoota kiyya kanaafuu maal gootanii bakka kana yeroo isin cuqaastan sa'a isiniif dabala hamma barbaaddan jechuudha hordoftoota kiyya sa'a 24 sa'a 12 sa'a jallee sa'a lamallee isiniif kennaa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan sa'a keessanillee itti dabalattu jechuudha nama reefuun tana sa'aatii ani amma sa'a 6 naaf kenne jechuudha sa'a 6 naa kenne amma kun akkuma argitan sa'a 4 irraa fayyadame sa'a 2tu naaf hafe jechuudha yeroo kun dhumellee yoo barbaade osoo hin dhumnellee ammumaa'u aadiyoon godhee hanga naa dabalu walumaan arginaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaatii aappiin kun bilaasha dalagaan amanaa hordoftoota kiyya itti fayyadamaan isiniin jedha waan argine hundumaayyuu hordoftoota kiyya guyyaa guyyaan aappii abdeet ta'ee dhufe jechuudha waan sobarraa qulqulluu ta'e kan sobni keessa hin jirre dhugaa qofarratti kan hundaa'e chaanaala kanarratti isiniif hin dhiyeessa hordoftoota kiyya kan isinirraa eegamu chaanaala kana subscribe gootanii guyyaa guyyaan viidiyoo hangadhiisu asirratti yoo hordoftan waa baay'ee irraa barattu akkasumas VPN bilaasha dalagullee guyyaa guyyaan waan arge hundaa'u isiniif hin dhiyeessan isiniin jedha hordoftoota kiyya egaan hordoftoota fi kabajamtoota aappii kana eessaa arganna jettanii yaadda'uun keessan hin oolu jechuudha hordoftoota kiyya aappii bakkuma nama buufadhaa isiniin jedhe kana buufattuu jechuudha bakka tokkoon buufatina bakka biraatii buufattanii aappii wal fakkaatu baay'eetu jira jechuudha hordoftoota kiyya ani bakka birarraa buuftanii nan gaafatinaa jechuudha sababni isaanii waan dhugaa ta'e malee waan soba ta'e chaanaala kiyyarratti waan hin maxxansineef aappiin naa dalaguu dide jedhu takka arguu hin barbaadu jechuudha asirratti aappii bakka nam buufadhaa isiniin jedhe dhiiftanii bakka biraatii buufattanii jechuudha gaafii akkasii akkana gaafatanii hin barbaadu jechuudha kanaafuu chaanaala kiyya kana jala dhuftu eega chaanaala kiyya kana jala dhuftanii akkana karaa harka bitaa gamana sarkiftu jechuudha bilbila harkaa qabdan kana eega akkana sarkiftanii hordoftoota kiyya dhumarratti abaawatu bakka jedhu kana cuqaastuu jechuudha warreen dubbisan beennelleen eega akkanatti kana gamana sarkistanii barreeffama dhumarra jiru kana abaawut ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha sana booda hordoftoota kiyya jala kanaan jechuudha haala kanaan sooshaal miidiyaan kiyya isiniif baa jechuudha telegiraam bakka jedhu kanarratti ni cuqaastuu jechuudha kallattimaan gara telegiraama kiyya keessaa isin fudhata orjinaala isaa achirran isiniif kaa achirraa dhaqaatii buufadha egaan hordoftoota kiyyaa baroomsi keenya kallattii sadiin isiniif tamsa'aa jira gara tiktaakaa oromaanii fi akkasumas feesbuukaa oksajii miidiyaa neetworkii fi gara yuutuubii oromaaniin isiniif tamsa'aa jira warreen gara feesbuuka oksajii miidiyaa neetworkiitiin na hordoftan hordoftoota kiyya baroomsa parsantaa 15 qofa argattu jechuudha hordoftoota kiyya parsantaan 85 gara yuutuubiitiin darbaa jira jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu baroomsa bal'aa argatuuf hordoftoota kiyya hubannoo bal'aa argatuuf gara yuutuubii keenyaa kootatti subscribe godhaa achilleen akka na hordoftan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha hordoftoonni karaa feesbuuka kiyyaatiin na hordofaa jirtanii kanaafuu otoo fagoo hin deemin maqaa kiyya sarchi godhuuf osoo hin rakkatin jechuudha profaayiluma feesbuuk kiyyaa jala gadi seentanii watch now bakka jedhu kana yeroo isin cuqaastan kallattimaan yuutuubii kiyya keessa isin galchaa achiin baroomsa bal'aa hordofuu ni dandeessu. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota baroomsa har'alleen kana fakkaata akka isin gammachiisuu fi akka waa irraa baratan abdiin qaba hordoftoota kiyya akka itti fayyadamtan illee abdiin qaba. Maarree isin illee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe gootanii mallattoo ol notification irra kaa'uu hin dagatinaa viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo ol notification irra kaayyadha. Viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuquu hin dagatinaan isin jedha yaadaa fi komii qabdan bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessaa yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina baroomsi narraaf qabadde asumarratti raawwata baroomsa itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.